Utuu haadha manaa qabuu haati isaa immoo ijoollee dubaraa sadii fiddee haadha manaa kee hiikii isaan kana keessaa tokko maratadhu jette. Seenaa akkasii qabadhee nun dhufe. Yoo yaa harka fuunee immuutuu jalatti kan argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe godhaa jechuudha. Egaa mucaa suuraa isaa argaa jirtanii fi bukkee isaa kan teessummoo haadha isaatii jechuudha. Inni Alaazaar jedhama, haati isaa immoo Madaanit jedhamti. YouTube irratti ni beekamu jechuudha. Haa ta'u malee seenaa haadha isaasii seenaa kan isaasii miidiyaa guddaa irratti gaafa inni dubbatu dhaggeeffadheen ture interview irratti jechuudha. Jalqaba irratti haati isaa yeroo akka keenyaa dargaggeetti yookiin immoo dubartii heerumaaf geesse gaafa taatu yeroo heerumte sana amaatii gaarii akka hin qabne interview ta'e irratti dubbattee turte. Amaatiin ishee hamtuu akka taate dubbachaa turte jechuudha. Egaa har'a mucaas godhattee mucaan ishees guddatee kunoo innis fuudhee ture jechuudha. Haadha manaa inni fuudhee haadhuma isaa kanatu maraxee fi malee ofii isaa maraxee fuudhee miti. Yoo immoo ofii isaa intala kana barbaadee fidee fuudhee miti jechuudha. Intala mucaa Tinsaayii jedhamtu sana kan fidee haadhuma isaa kanadha jechuudha. Siiftaati jireenya siiftaati jettee fiddee jechuudha. Fiddee YouTube irratti wal barsiistee wal baranii ergaa wal faana viidiyoo hojjechuu jalqabanii mucaan jaalalli isa qabnaan gaaffii jaalalaa iyyeessee fi isheenis immoo mucayyoon sunis gaaffii jaalalaa fudhattee gaa'ila isaanii dhaabbatanii jechuudha. Gaa'ila isaanii dhaabbatanii garaatti hafee amma ulfadhatiin saayii jechuudha. Haati manaa mucaa kanaa beektu namoonni baay'een garuu ani maaliin hubadhee madaadhaan deebisaa jirti. Haati mucaa kanaa madaadhaan deebisaa jirti. Kanatu dhugaa rabbii namni libbi jedhee viidiyoo kana seeraan ilaalee irraa balata jechuudha viidiyoo isaanii. Haa ta'u malee erga fuudhee mucaan kun boqonnaa hin arganne haati isaa haadha manaa isaa kanaanii baay'ee jeeqxi jechuudha. Alaazaar haadha manaa qaba miti. Haadha manaa Alaazaarii fi haati Alaazaar walii galuu hin dandeenye. Yeroo yerootti wal jeequu, yeroo yerootti sokkaa yookiin immoo okattee mana firashee kan teesse yeroo akkasiifaatu jira ture jechuudha viidiyoo isaanii keessatti. Haa ta'u malee utuu kanaan jiranii amma gaa mucayyoonii waan tonkolii haati Alaazaar hojjettu mucayyoon sun waan dadhabdeef mana dhiistee baatee mana firaa galtee jirti jechuudha. Haati manaa mucaa kanaa. Haati manaa mucaa kanaa mana dhiistee erga isheen baatee mana firashee boqochuun barbaada jettee deemtee haati Alaazaar kunii ijoollee dubaraa sadan kana fiddee jechuudha. Eenyuuf? Alaazaariif fidde. Maal gochuu fidde? Isaan kana keessaatii tokko maraxadhuutii fuudhii jette. Kana dura fuusistee jirti. Haati manaa isaa ulfadha. Waliigaluu dadhabnaani haati manaa mana firashee deemtee mana firashee taa'aa jirti. Boqochaa jirti. Haati garuu as deebitee ammas badii lammaffaa maal goote? Shamarran fiddee jechuudha. Isaayyuu shamarran sadii fiddee jechuudha. Mee asirraa maal barattu? Niitiin kunii haati Alaazaar kunii kana dura madaa qabdi. Madaa karaa amaatii madoofte amma immoo mucaa ilma ishee irratti qiimii bahaa jirti jechuudha. Qiimii bahaa jirti dhugaa rabbi kana. Bichaa rabbi waan akkasii namaa oolchuu. Dubara sadan kana fiddee sadan kana keessaatii tokko isaanii maraxadhu jettee mucaa yeroo sanatti maraxachuu dadhabee haadha manaa nan qabaa. Haati manaa koo ulfadhaa. Akkamittan kana godhaa yoo wallolleeyyuu boriin araaramnaa jechaa ture jechuudha. Namni haadha Alaazaar kanaa fi namni nu banne. Haati kunii madaa kana dura dabarsite karaa amaatii ishee amma aaloo ba'aa jirti.
namoonni baay'een hin hubanne ishee arrabsu jechuudha. Ani garuu ishee hubadheera. Dhugaa rabbi kanaa waan kana dura dabarsite isheen immoo amma immoo ilma ishee haadha manaasaa irratti dabarsaa jirti, hojjechaa jirti jechuudha. Kun madaadhaan deebisuudha. Dhugaa rabbi kanaa gidduu isaaniitti garuu kan miidhamaa jiru eenyudha? Mucaa ishee ulfaa sanadha jechuudha. Baay'ee tokko dogoggora guddaadha. Dhugaa rabbii dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaa haadha ta'anii kanaa shamarran irratti wanta akkasii raawwachuun ifin wayyaa ishee faa fuutee qumsaaxinii keessaa fuutee gadi naqaa turte, arrabsaa turte. Ani hin beeku dhugaa rabbii haadha ta'anii akka kana ta'uun inni ulfaata jechuudha. Garuu immoo rakkoo ishee utuu teessee maaliif akkasiin godhee yoo hafee yoon dhiisee badii kana dura narratti ta'e anis nama biraa irratti hin hojjedhu jettee utuu sammuu ishee amansiistee even sammuu ishee keessaa baduu danda'a wanti qiimii isheen qabatte kun jechuudha. Dhugaa rabbii kana utuu akkasitti yaaddee teessee sammuu ishee keessaa haxooftee baastee keessaa baduu danda'a sammuu ishee keessaa jechuudha. Ani garuu baay'ee kan na dhibe baay'ee kan na ajaa'ibe utuu niitii qabuutuu niitiin isaa ulfa guutuu taatee jirtu dhugaa rabbi kana shamarran sadii fiddee shamarran sadan kana keessaa tokko ishee maraxadhu yeroo jettu kabbaadidha. Mucayyoo ishee ulfaa sanaaf baay'ee ulfaata wanta akkasii jechuudha. Utuma aarii kanaan amma mucaan sun waa tokko taatee ilaalaa egaa kan miidhamu isa du'e malee inni jiruu maayyuun ta'u inni jiruu jireenya isaa itti fufa garuu kan du'etu bada ni galee. Kanaafi yeroo tokko hubannaa malee wanti go'anii balaa guddaa baatee ufa jechuudha. Dhugaa rabbii kana haati kun amma hubannaa malee waan fiigduufidha kan balaan akkasiirra gahaa jiru jechuudha. Mucaa shamarranii ni qabdi amma ala ishee shamarraniif maal keessi ammami? Mucaan ishee shamarranii suni akka har'a xiqqoo taatetti naftuu boriin guddattee gaa'ilana dhaabbatti. Amaatii akkasii yoo ishee aggaaxxame maal gooti ammami? Maaliif wanta go'an tokko wanta hojjetan tokko kuni utuu ala koo irratti ta'ee maaltu ta'a laata? Tu ala koo taatee jedhamee maaf hin yaadamu? Dhugaa rabbii baay'ee nama dhibaa. Bichaa waaqayyoo bara kana keessa sammuu bal'aa nuuf haa laatu. Ogummaa fi hubannaa isaa waaqayyo nuuf haa kennu. Dhugaa rabbii ani ofii koo akkasitti dubbachuutuun barbaadu wantan dubbachuu barbaade sana wantan qabee dhiisee waan baay'ee jira viidiyoo kana keessatti jechuudha. Kanaaf utuu viidiyoo isaanii namni hordoftan seeraan namni hordoftan jiraattanii ajab jettu dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba baay'ee jechuudha. Waaqayyoo amaatii gaarii isiniif haa laatu. Amaatii gaarii nuuf haa laatu isiniif haa laatu jechuun barbaadaan like subscribe godhaa.